have a story that they like to tell. Uummanni Arabaa oduu durii takkatan yeroo hunda himan qaban. Namni baadiyyaa tokko gammoojjii keessa osoo deemaa jiru burqituu gammoojjii keessaa takkatti dhufe. Burqituu san keessa masaraa yookiin fooqii bareedduu takkaatu jira. Meeshaaleen ijaarsaa tan masaraa saniin jaaran naannoo saniin jirtu. Akka waan bakka biraarraa dhufteeti. Namni baadiyyaa kunis tiisitee tokko achuma biratti arkee masaraan kun akkamitti ijaarame jee gaafate. Tiisiteen sunis subhaanallah rabbiin qulqullaa'e masaraan kun akkamitti akka arkame osoon sitti hime hin amantu. Durarratti qilleensi haalaan bubbisee dhakaa naannoo tana jiru boca roga afree akka qabaatu godhe. Fiixeen dhakaa kanniinii akka iskeeritti wal qixxaate. Itti aansee qilleensi dhakaa kanniin walitti dhiibee walirratti tuulee boca fooqii tanaa akka qabaatu godhe. Sanbooda ammas bubbeen dhukee gammoojjii keessa jirtu baalaa fi wantoota akka rifeensaa itti makuun gara dhakaa sanii ooftee roobetti roobsuun simintoo tolchite. Simintoon tunis dhakaa walirratti tuulame irratti maxxantee sirnaan wal qabsiifte. Bakka kaanis buutee dhukee gammoojjii keessaa gara qaruuraatti jijjiirte. Deebitee qaruuraa tanniin ammoo fooddaa masaraa kanaa taasifte. Bubbeen ammas bosona keessaa muka garagaraa lafaan dhahuun cabsitee meeshaalee mukaa mana keessaa fireemii fooddaa fi balbalaa hojjette. Obomboleettiin jabduun meeshaalee mukarraa hojjetaman kanneen walitti guurtee dhiibdee gara masaraa kanaa fidde. Balbalaa fi fooddaa bakka isaanii keesse meeshaalee manaatis bakka isaaniif ta'u keesse. Ammas bubbeen jabduun san hoolota keenyarraa rifeensa buqqiftee afata lafaa yookiin minxaafa daleeyde. Lafti masaraa tana keessa jirtu akkasiin tolfamtee bareedde. Mudannoon tunniin hundi wal gargaartee akkuma gartuu kana masaraa bareedaa kana bakka tanatti ijaartee je'en. Nuti hundi akkuma waan tana dhageenyeen waan garreessan mormutti seenna. Namni kun maraataadha. Wanni akkanaa abadan mudachuu hin dandeessu jennee murteessina. Wantoota akkanaa kana osoo morminuu wantoota gurguddoo lamaan seenaa uumamaa keessatti mudatan. Dhohiinsa guddaa Big Bangii fi Natural Selection waan masaraa kana caalu. Hawaa tana guutuu akka tasaa uuman yaada jedhu akka amanan nurraa fedhan. Let's move on. Why are we here? If we agree that as we are creation, itti hafuufnu nuti maaliif asitti argamne? Uumama ta'uu keenya yoo amanne uumaan jira jechuudha. Kanaafuu sababa maaliitiif uumamne jennee gaafachuu qabna. Hundi keessan akka naannoo teessan laaltaniin isinirraa barbaada. Amma qofa osoo hin taane yeroo hunda akka laaltaniin fedha. Naannoo teessan laalaa wanni nuti harka keenyaan dalayne hundi kaayyoo dalagamteef qabdi. Kaayyoon sun maali? Nuti maaliif waa dalayne? Xiqqaattus guddattus maaliif hojjanne? Hangaan an beekutti nu haa tajaajilaniif malee jireenya keessatti nu haa gargaaraniif malee sababaa birootiif wantoota kanneen hin hojjanne yookiin hin tolchine. Nama ja'u malee nama waan biroo ja'u kan yaada kanarraa addaa qabu takkaan dhageenye. Eega akkas taate rabbiin keenya akka isa gabbarruuf nu uume dubbiin jettu fudhataman qabduure dhugumatti tun dubbii rabbiin quraana keessatti nuuf hime. Suuraa Az-Zaariyaat suuraa 51ffaa aayaa 56 irratti rabbiin akkana ja'a. Jinnii fi ilma namaa akka ana qofa gabbaraniif malee waan birootiif hin uumnee ja'a. Sababaan uumamuu keenyaa kana, sababaan argamuu keenyaa kana. Nuti ilmaan namaa meeshaalee garagaraa wanni dalayneef tajaajila garagaraa nuu kennanii nu haa gargaaraniif. Haaluma wal fakkaatu nutis kaayyoo malee akkanumaan hin uumamne. Kaayyoon sunis rabbii nu uume gabbaruudha. Akkamitti isa gabbarra? Waan kana xiinxalaa rabbiin keenya waa hundaaf qajeelfama kennee jira. Guyyaa aduu iftu qabna. Addeessaa fi urjii halkan nu tajaajilan qabna. Bineensonninis ifaa kana laalanii jireenya isaanii gaggeeffatan. Allaattiiwwan ifa polarized yookiin ifaa balaqqeessa'etti fayyadamuun bakkarraa bakkatti soso'uu danda'an. Bineensonni biroo ammoo magnetic field lafaa yookiin sirna anniisaa harkisa lafaa fayyadamuun bakkarraa bakkatti soso'an. Qurxummiileen gurguddoon akkasumas ilbisoonni harkisa lafaa miiraan hubatanii faana deeman. Haala saniin karaa barbaadan imalan. Kun kennaa rabbiin keenya isaaniif kennirraayi. Can actually sense the magnetism of the earth and follow it, and that is how they find their way. That was the gift of our Creator to them. Salmon, this delicious fish that we have, leave the place of their birth, go down the river, out into the ocean for years. When they come back to the river they were born in. Qurxummiileen foon mi'aawaa qabaachuun beekaman kan saalmoon ja'aman bakka dura itti dhalatan gadhiisanii bahanii waggoota dheeraaf bishaan keessa deddeemaa turanii waggoota dheeraaf laga tokkorraa gara biraa cahaa eega jiraataniin booda gara bakka duraan itti dhalatanii yookiin hanqaaquu keessaa bahanitti deebi'uuf fooliidhaan qajeelfaman. Laga guddaa fi bishaan garagaraa san keessa deddeemaa foolii qofa fuunfatuun bakka duraanii sanitti deebi'an. Shimbiroon halkaniitii fi doolfiin waa adda beekuuf sagalee fayyadaman. Uumamni bishaan keessa gad fagaatanii jiraatan ifaa waan hin harkanneef karantii elektirikaa bineensota irraa bahu dubbisan yookiin hubatan. Karantii sanitti fayyadamuun bineensa soorata isaaniif ta'u yookiin diina isaanii beekuu danda'an.
ilbisoonni keemikaala feemoon ja'aman qaban isa qilleensa keessa gad dhiisanii shurufkaasaa hordofan keemikaala san fayyadamuun sooranni eessa akka jiru beekuu danda'an rabbiin keenya biqiltootaaf ammoo amala addaa kan biraa kenneef amalli san foototiroopizim jedhama kun akkaataa baalli gara samii itti guddatu ji'ootiroopizim ammoo akkaataa biqiltuun san lafa keessa itti gad guddattu wantoonni kunniin lameen abadan walitti hin bu'an hidda gara samii ol biqile yookiin baala lafa keessa gad biqile takkaan garre maal isiniin jechuu barbaadeeti seetan rabbiin keenya ol aanaan uumama hundaaf qajeelfama kennee jira soorata adamsuu fi waahila jireenyaa barbaadachuuf akkasuma qajeelfamoota waa hedduu kenneefii jira eega dubbiin akkana taate eega rabbiin ol aane wantoota hundaaf waan hunda keessatti qajeelfama akkasii kenne nu ilmaan namaatiif hoo qajeelfama gara akhiraa ittiin deemnu maaliif nuuf hin kennine qajeelfama nuuf kennee hin jiru dubbii jettu ni fudhanna waan kana amanuu dandeenya lakkii qajeelfamni nuuf kennamee jira qajeelfamni akhiraa nuuf kenname maal seetan akkuma nuti hundi beeynu wahyiidha waa'ee jireenya keenyaa yaadame yeroo muraasa dura meeshaalee nuti ilmaan namaa harki keenyaan daleen irraa haasaweetiin ture akkuma nuti uumama rabbii keenyaa taanetti nuufi meeshaaleen sunniinis sababaa uumamneef qabna je'ee wal fakkeenya isaanii dhiyeesseetiin jira nuti wayita waan tokko daleynu seeraa fi heera waan sanii waliin daleyna meeshaan sun hanguma sadarkaa isiitiin ulaagaa fi seera qabdi fakkeenyaaf fal'aanni waa ittiin sooratan seera qaba fal'aana yoo ittiin soorachuu barbaadan ol garagalchuun dirqama yoo lafatti gad goombisan ittiin soorachuuf hin tajaajilu bocni fal'aanaa akka qabataaf tolutti hojjetame yoo fiixee isaa qabanne ittiin soorachuu hin dandeenye bakka harkaan qabachuuf qophoo'ite qabachuun dirqama wanni kun dubbii salphaa isinitti fakkaachuu danda'a waan kana ni beena jechuu dandeessan kun dhugaa ifa jiru garuu nuti yeroo hunda akkas hin turre wayita daa'ima turtan san fal'aana san bakkuma harki keessan irra oole qabattanii jirtan ta'a tarii soorataas afaan kaayachuu dadhabdanii jijjiisitan ta'a tarii afaan kaayachuuf jecha ijatti ifneexanii jirtan ta'a yeroo daa'ima turtan sanitti kaayyoon isaa akkas ta'uu hin beektan waan sasalphaa kanneen adaduma guddachaa deemnuun barre wantoota walxaxaa ta'an garuu barachuun ulfaataadha sababa kanaaf warshaan meeshaa walxaxaa oomishu maanuwaala yookiin qajeelfama waan san ittiin fayyadamnu nuuf kenna televizhiina makiinaa fi kompuutera wayita binnu maal wajjin binna maanuwaala yookiin qajeelfama wantoota sanniin ittiin fayyadamnu waliin nuuf kennan qajeelfamni kun eenyuun barreeffame dhaabbanni televizhiina oomishu sooniin televizhiina paanaasooniik jedhamuuf qajeelfama barreessuu ni danda'a dhaabbanni mootora oomishu kan foord jedhamu qajeelfama makiinaa hiyuundaayiif ta'u yeroo inni barreessu gartanii hin jiru qajeelfamni meeshaa san ittiin fayyadaman kan barreeffamu dhaabbatuma meeshaa san oomisheen sunis nama waa'ee meeshaa sanii sirritti beekuuni qajeelfamni jireenya keenyaatis uumaa fi qaama sirritti nu beekuun barreeffame. Think of any instruction manual you ever read. It starts with what? Mee qajeelfama meeshaalee amma dura dubbistanii tokko yaadadhaa maaliin jalqaba akeekkachiisaan jalqaba akeekkachiisa meeshaa tana karaa dogongoraatiin yoo fayyadamte maaltu mudata itti aansuun akkamitti akka fayyadamuu qabdan isiniif hima tajaajila gaarii kan argattanis haala qajeelfamaatiin yoo fayyadamtan akka ta'e isiniif hima qajeelfamni sun maaliin xumurama furmaata rakkina mudatuu danda'uu himuun xumura wanni kun wahyii rabbii biraa bu'een maal garaagarummaa qaba wahyiin waan irraa dhowwamuu qabnu nutti hima wantoota sanniin dalaguu keenyaaf maal akka mudannus nuuf hima maal akka dalaguu qabnus nutti hima bu'aa waan san dalaguu keenyaaf arkannus nuuf hima rakkoo nu mudattuufis furmaata nuuf kenna karaa gabaabaan yoo rakkoo keessa seenne akkamitti rakkoo san keessaa bahuu akka dandeenyu nu qajeelcha akkamitti akka mudaa keenya furree daandii sirriitti deebinu nu akeeka. In other words, it tells us how to sort ourselves out if we have a problem, how to correct our deficiencies and guide ourselves aright. Now